نما حديث نبي أرجع إساجد لا حول ولا قوة كان ولي نموت نينتي بر وما عليك إلا البلاغ يعني رسول ربي اتجاسو ملي أموت قبول لسر رنجيرو قبول لنور رجل جان جدين فكتشيف تاتي نما تكمو يوقوف جد جدين نيان وجتاني أني حديثا كان أموت هم بيكو يو أني حديثا كان هم فرق وكجد جدين فكتشيف تاتي مالي للمني أكنا أمو إنو للبسين جد كرا رسولاتي كون كرا صحاباتي كون للمني أكنا للبما هممني أكنا للبما مالي أمو إسر سيتو ديني أمو تنين تفتشيسي سيتو ديني لكاني رديم يا أكي عيسى حديث أمو تنين بيك حديث النبي سرية أكي دربا جرور سيهيمانا عيسى سيني أمو تنين الآن جدين اتواج وكانت أمو ديني تفتشيسي أستاذو تلقى دي تفتشيسا جرا يا أكي أتم مانو وانبراكي سينا جرتا بيك يبو غربيراتي سي أوفا جرتي بيك يبو جلين هدو کے سینا جرتا بے کہ امو طغیان هدو کے سینا جرتا بے بسمر آباد تے بے کہ ساتھ تے بے کھرا کے واللال تے بے کہ یا اکی ربی صدا ابو رب ما اردی سمی اومی صدا اتن جگنومی ندیس نبی کے لا الہ الا اللہ للی لذی مال سیگو لنمنی اموتن ابل عقیدہ جگن عقیدہ ایر عقیدہ تسین جب رب ما جد ایمال سیگو وچونی ایرمان عقیدہ ایونی ایرمان عقیدہ jecha takka yoo beeytee san fahamsiifte nama fudhachiifte bareeda nama simma daalle waliinu akkanatti taa'uun kee laal haala nama sanii si dhaalchise eegarii deebitanii nama sanii walii galtanii walitti deebita karaa nama sanii yoo atin qabatin eegi yoo aqiidaa ofii sin fudhachiisin beeki namni sun maaliif hiree qaraa ilmii xiqqoodhaan mormaa jirtaatu osoo ilmii guddaa qabaattee nama mana isaa seentee waliin hin haasoytu yooma seentee seeraan dhugaa fudhachiifte yoo inni ka fudhatu taate seeraan hubachiifte yoo inni hin fudhanne birumaa baata seeraan ilmiin xixiqqoon akkasi ari'aa jirtu beeki karaa isaatti si fidaa jiraayyuu beeki ufitti si fuudhaa jiraayyuu beeki haala nama sanii dhaaltee karaa tokko waliin deemtanii beeki homaa wanni ati ammoo nama barsiisaa jirtu hawaasa barsiisaa jirtu hin jiru haala kanaan haala amma ati deemtu kanaan hawaasa wanna fudhachiiftu hin jirtu hawaasa burjaajessiteeyyuu beeki nama hadiisa nabi ammoo hin jiru jedhee kijibsiisu san ammoo mataa ol qabdee beeki ol fuutee beeki isa beeksisuu deemtaa beeki diini rama ammoo tini hojjetin aalimuma ammoo ganda keessaniitiif hin dhabdu si dura bar aalima jira bar atuu nama sheekaa irraa qaraateen yoo sheen illee ka irraa qaraatu si abaare sheeka san afuu gaafatte wanni ammoo tiniin akkana nama maraachu namni waan akka maraatumaatu dubbatu yoo halqaa keessatti yookaan darasaa wallolte yookaan sheekatu hafuura si baafate rabbumaa jedhii sheeka hafuura si baafate san afuuyi naa godha isatu asirraa mootiin hafuura isintu nama baafatantu nama raachaa jira hawaasa waliigaluu dadhabee nama ammootiin kaaniinillee waliigaluu dadhabee jedhii gaafadhu sheeka maali yaaki rabbi sodaa maal baharamee qatu jira ganda kee keessa aalima baharamee qabdee jira anumatu jira jetta baamni aqiidaa tiyya jetta abbo akkamitteeti keessatti uf sodaatee namni tataa laa ilaaha illallah akki kun ammoo na siyaasii yaadeen booddee seenamuuf deemta jechi kiyya kun si dhagaame osoo wayita sheekaa roobee jecha kana naan jedhe fudhadhe wallaahi jetta osoo dhaamsa isaanii san fudhadhe anaa suutaan sitti mudhiisi osoo si arrabsee si dhahee sitti meeyyuu fudhachuu qabda gaafa tokkoon seenu itaa beeki hin nadaamu itaa beeki dhugaan rabbi ammoo hin dhokattuu beeki deemtee booddee itti dhufuu deemtaa beeki fatub ilallaahi tawbaa gara rabbii keetii deebi'i waan amma itti jirtu laga itti jirtu daakaa jirtu kana keessaa deebi'i hin taane deebi'i taa'ii qara'ii halkaa taa'ii qara'ime akkati darasoonni qaraatu sheekarraa qara'ime aalima ganda keessanii jala seenii qara'e kaan fiqii kaan sarfii kaan naahwii irraa qara'e ilmiin xixiqqoon baay'ee si ariitee si macheessitee qara'e waa'ee gurgurtaa bittaa isinii galee mire bilaal bilisummaa ربي نجانو حباس يا ربي نجانو ولي رالي نجانو يا ربي ولي رالي نجانو باس يا ربي ولي رالي نجانو باس
نور الزمان يا ربي ولي رنا جال واسي يا ربي ولي رنا جال واسي يا ربي نما ديني بوك من ودي كوبلين كي شيري قد عميسين سيسيسا يومتي أريدا أقدن دي تميدا أقدن دي تميدا جدا نرجم بريدا قمتا جنتا واي غرغرتا بيتا كيستي نمني نقليني في وجرات أمين أمين كان سيسي من الوضع أمين أمين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جرتوا كم أستاذ نجاني؟ أسين نجاي ربي. لقى نجاني إلى تنكا. آمين والله. الحمد لله. namni waan isiniin galiin gurgurtaa bittaa keessatti waan amma qaraaneerra yookaan ideeme anillee Adam Sheeko ol siseen isa maali? Haadha ergatta. Ani reefu dhufe karaa uumsanii qabuudhaaf Hussein Ayyee mana keessan kana yeroo baay'ee rakkoon qaba. deemu kana hawwina. Gaafa nu seensifnille. Rakkoon qaba. Baadha galatooma. Adam maal jette? Adam Sheeko in ergatte. Adam. Jadi bagaimana kalau kita nanti kasih obat ini kok? Ayah Adam bu ika gaji, masih bacun nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masyaallah saya kekain dengan itu jazakumullahu khairan. Awalnya gak apa tuh berbeda ini makanan berarti. Bittaa gurgurtaa kana keessatti amma namni kun gartee wal gowwoomsuu waa'ee kanarraa namni tokko fakkeenyaaf loowwan fa'aa sa'a isaa kana gartee masheenaa ta'uu beeka. Gabayaa geessee guunii fi gurguruu namichi tokko gartee sa'aatiin immoo naa horu gartee sa'aatiin naa dhaluu bitachuu barbaade jee gartee gabaa kana dhufa inni immoo gartee masheena sa'aan inni bituu deemu kun jechuudha. Ibaluun kun masheenaan beeku ka bituu deemu kun. Kana keessatti yoo ni fikee har'a inni tokko bitatee sa'a masheenaa kana masheena gartee je'eni odoon fi ni isin gaafatin kun isin himneef. Ta'ee fi galee sa'aan kun masheenaa ta'uu leetti namni amma fakkeenyaaf ogoon fi itti himan lamada aboo sa'aan kee kana maallaqa kiyyanaa deebisi hooda sa'a keetii jee deebisuu ni danda'a. Gurgurtaa bittaa keessatti homa lama laala. Gararri jiraachuu dhabu. Gararri jiraannaan hin ta'u. Namtichi albayyi'aan ijaarrasu. Ka walirraa dhufuu fi ka itti gurgurullee haqa dubbatu. Ka itti gurgurullee horiin kiyya akkana. Ilkaan hin qabu. Aananillee akkana ba'a. Maseena. Qonnallee akkana. Kabirri illee kennuuf birriin tiyya forjidii miti. Birrii si kennu tuulaa tana keessa cittuun keessa hin jirtu. Mataa ta irraa kutamte keessatti awwaalee sitti hin kennin. Yoo jarri lamaan akkanatti walii ibsanii dhugaa dubbatan rabbi ammoo gurgurtaa bittaa isaanii keessa barakaa kaayaaf jedhan. Gurgurtaa bittaa keessatti homa lama dhuunfama. Gararri hin jiru. Yoo gararri jiraate inni isin deebi'a. Gararri jiraanna. Amma bakka kanatti jeeqa. Inni kun itti muu qabu. muraasni kiyya. Inni kabitullee ani isaa ammoo dhaltu ta hortu barbaada. Taani ta'e hin dhalti. Deetti dhalti. Hagam hortu. Qara sibiratti hagam dhalte. Takka moo lama. Dhalte yoo jedheen saama seenaa. Gararaa birrii isaa deebisuuf. Garara waan ta'e.
ewa yooni fi inimneef irra inninis inimneef inninis hin gaafanne deebisuu fi ni danda'ayi jechuu qiyyaa. Wala waa walii galan sun shartii kiyyaara waan jedhamu jira. Shartii majlisaa waan jedhamu jira. Kiyyaaru shartii majlisaa achumatti ka walii galan waan addaan hin bahiniin filannoo qaba. Yoo ulaagaa kaayate wayita walirraa bitan ulaagaa kaayate bulii haganaa keessatti akkana yoo jedhu ulaagaa walii galu. Yoo kun hin jiraatin kunillee maseena ta'uun gaafan sa'uma bitachuu dhufu. Kunillee ammoo maseena jedhee ittiin himu isatu hin gaafatin. Sa'a bitachuu dhufe yoo itti gurgurate rakkoodhaan qaba. Wal gaafatanii walirraa bitu. Kiyyaara majlisaa bitatan kiyyaaru shartillee hin kaayanne lamaan tun hin jirtu. Faqattan malbee'u bee'iin sabatee dhumate. Kiyyaarri majlisaa jiraachuun haga zaataan wal bira jirtu qaamaan wal bira jirtu waan san walitti himtee walii himtee adda qaamaan yoo adda baate faqattan malbee'u. Yoo saniin godhin ulaagaa kaayatta. Waan sirraa bituu hedduu kana laalee gaafa bulii haganaa keessatti waliin jirti. Yoo kunillee hin jiraatin dhufeetumaan ansaa bitachuu dhufu. Hagan gale. Homaa wanni walitti himan hin jiru faqattan malbee'u bee'iin sabate. Hagam. Ayyee sheeka keenya jazakumullahu khairan ahsanal jazaa طول الله عمركم سنجرنا ما شاء الله برنامج كيسان الدودا كانوا طلع باي سنور دمنا كلمة تجرتي تنوفو فانا سنجرنا إن شاء الله بارك الله فيكم بيئي gurgurtaa keessatti homa lama laalamu. Jahalaa tahuu dhabu wanni sun wallaalamaa tahuu dhabu gararri jiraachuun dhabamu. Gaafa jararri biraateen ta'u. Ganaa qaraana yoom qaraana subhaanallah ilmi itti seenaa. Kana ilmi itti seenaa jiran dubbatiin anu rabbi hundi haa waasii irraa qabu waan rabbiin irraa qabu. Falfalaan irraa falfaltu. Kana nullee warra baratee isin jala gadi taa'ee baratu rabbi nu haa taasisu barnoota keessan mi'aawaa kan gartee faamii akkanatti wallaa hedduu namaa galu maashaallah hedduu takka waa adda baafataa jirra galatoomaan isin hin jaan gama kiyyaan inshaallah. Ayyee warri ol bahee kun nagalchaa jettan galtan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naani wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh gaafii takkaan qaba. Gaafiin tunis waa'ee jijjiirraati midhaan kana waliif jijjiiru. Yeroo namaan tana yeroo gannaa kana bishingaa ogguniif inni muramee oomishame booda qindaal tokko siifin kanna jettee boqqolloo fudhachuu ni dandeessa amma ishee ta'an. Ganaa itti dhufna osoo hin roobin lolaan yaa. Osoo hin roobin lolaan yaa. Achiin keenya jechuudha. Itti dhufaa jirra ganaa kitaabul buyyuu waa'ee gurgurtaa bittaa keessa irraa bara daayinee qaraane isin obaasee inshaallah haga ilmii beeku. Tana yoo darbii itti darbaan. Rakkoon qabu waan